الو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم خديجة؟ نجومة. نجا. جرو. الحمد لله جل حياتك كم. جات ربنا جا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لوكسيس لوكينا ركاس ولفت الرموت. كسي صفات اللي بلا عندي يمكن. عالي جدا أنا ما عندي نبض. ويلكم كسي لوكسيس تفضل بقى لفت يده. كسي بقى نقول. أكم جرت سنيته. جرى سنيكو وانو فيه أكم. ما لا لا أنا بعرف. بريسني. أنا بريسني اسمه بريسني ما رن قلتي. هاتينا فكان يود نيسين. هم؟ هاتينا لكن فكان نمت نيسو قبل. لا فولو هي دي فد نمت كوتش جل أفتح سلام أنا قابت يوم بعد فولو هي دي فد ما تكوتش ما أنا بريسو بيفتو أي. نابر زيتي بيتا بيفتو أنتم مسكين أويتي مجد بيفتي بقى رفتي أكاسي يودو بس نمني نابرة ترى لا Akkamitti dubbatan? La lukkisiisiyye, lukkiyye, lubbuu galbiyyee atta laayeta. Ana amma atillee waan أنا أبدي welcome akkasitti yoo كيا كيا jettee namni si ta'a. warri kun illee dhufe obbo Iyyamaan goona amma rakkoon buutee balaa magaani ibsi Maal ta'e? achumatti dhiqa Lukkisiisi bira dhufe fakkaata. dhukkisii dhufe walla silaa ollaan irra bultan immoo lamaffaadha Raamaa abdu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله معرفة نرى كيفتي السلام عليكم فولو أدرجيني ما عليك فولو قلنا نقول إتشابتي Wallaahi ምንድነው? أنا والله አማርኛ kan jechuudha ይቅርታ አድርጉልን እንጂ እኔ አማርኛ ማውራት እንጂ ማንበብ አልችልም። ወላሂ ፍላጎትም አይደለም። ሰምታችሁ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو كسيسك يا جرتا حبيبي كم بقى نقال نفت جرتا ራማ يا بيفتو ሰምተሻል? ይቅርታ بيفتو አድርግልኝ። እኔ بيفتو انتو بس ما شاء መስማት الله አልችልም። فولو أما تاتي warra جرتا አማርኛ فولو dubbisu eessa fuunare? أنا ما أعرف من بيه ربي مالي ايش تبي فيه ها اوكي بس اوكي بس خلاص ان شاء الله اوكي فيديو نبي البلاد ايه هنا لا فيديو سجالة تاليسي لما جاتهم فيديو تقول لي بس ما कोई नम नम जा थे वीडियो नम लवर Jaalalarraa egaa viidiyoon nama dabalu ammaan isa jaaladha jechuudha bakka. لا كاني كل لي في فيديو نم بلون كذا كذا كل لي أمة النور كمان وانا تكجي شوندن دينه وانا أمني نمارك Tana taatu laaftu. Viidiyoo dhuunfaati baay'ataa. أبدي رحيمة مالك يا با مال بريسا وابو خلاص Amaariffaan dandeenyu nuti amaariffaan irraa deemaadha jechuun هذه Oromiffaa يا ka كم dandeessu. يا تيجي تجير تمه هيا حسابات يا ديني يجون تيك توك يراك تري أرجع يعني يو بنتمو ما يبغى فولورا كيلا لا يبغى إلا ما يبغى فولورا Mee folowara san dhugaatii viidiyoo kiyyaa deemte ilaalte. كم جرت أبدي جرا دوكيز لقيت تجالو مال لقى بيفتو هاو تكو جنسي ناس تقصي فيديو جد سيرجع كتلفزيون نسوف داتنو انت والله رايتي
Deebii akka itti seenan deebii san gaccoo baasan wanni biraa maali? Achi booda as jalatti viidiyoo adda addaa jiru ashaanguliitii feetu meekaappii feetu firiizii feetu akka barbaaddes si kan abbaa si gadhiisa. Xaaxaa tokko malee gatii saantiin baaftu watakka. Hin taaneefi gatii jahaasuun iyyatuun. Hin taaneefi. Yoo karaa itti kenne yookaan eegsee maal gatii jaha? Khadija tamiin jiraarta silati. Hai, tabiraatu jira asii makaa. Siin asaara tabiraa kam tura? Mun kiloo as jala jiraatan jeeti bar. Khadija biraat akka hin jirtu sima. Ciisee iyyuu mee ciisnee geerraraadhe gurbaan gacciisee waltajjii gubbatti. Balaan buute. Guyyaa 363 na adabanii achumaan gube. Abshiir dhukkisiisi. Garii takka keessa jirta garii waastaappii takka keessa jirta. Ijoollee irra dalagaatti achirratti hin dalannaan illee waan jedhan irra dalatte. Si namni urgumaa maa riippooti nama roga nama shantu riippooti na godhe narra godhanii garuu hin gubanne. Baabes namni beeyta. Nama keenya wallahi nama ormaallee jechuun waan ani waa'ee siyaasallee keessa gad bu'ee akkasitti baay'ee La waan takka viidiyoo kee tokko argeera xiqqoo haxaawii daladdeetta. Viidiyoon sun kataadha. Anaa miti barsuun. Asitti Ana gadhiise malee. Ati yeroo ijoollummaati xiqqeennaan dala yoo sani xiqqeennaan daladde waan ta'eef soorii harkoon qabu. Inshallah achirratti riippoortii goona asirratti riippoortii goona irra cubsiifna jedhalle inshallah. Sii deeman yaadda'in. Ani garuu na ajaa'ibee akkaawuntii yoo asirratti cufanii akkamitti waliin dhiibnu wallaan. Ani viidiyoo sanii afur narra gubdee arfan hundeeffadhe iyyannoo galfadhe. Koomentii sii kennanii iddoo ati yaadde kennu sii hima yaada sanii bas yoo dandeette ingiliffatti baxaabbattee mataa dhukkubsita. Haraa malee kettanaa deebisa waan kiyya. نجلا دبرمت وعليكم أبشر السلام ورحمة الله وبركاته. ميجا قلت ما فلوكي ميجا قال ميجا والله كمسة أهلين. نما ربنا سديت تبي ترب أنا فلوسي يقول أنجلو مسكينة هيك أي سديت جريمون يجول شمرات التمي شمران بيجتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم زبونا والله شمران كنوا كخديجة أنا هنو شمران ببرتني كنا فيديو كان كيرت سيوجد توك فلوري كذي إذن لما هو جنيف خديجة رت فلور قد في درابر لك إيه نبانتا سورة ساو جرح جوتشو قدام فيديو وكا فلوري سابع أتوفي وي بأونات في إبتك كافي بتشكوا يتكو كبا فكو جرا كير رابو باي دان دافي نوغران ميات وسودان دينا مكمان كنا والله لكسيسي كيسان ستي ما وان دلدشي أنا وكسيتي واتي سبونا والله وكا وانو في جدان ما أما قافي تكتك سنغافة دي من ربافة دفا أنا كان ماني ليفي ربيتا إن ناتين تولو تمد قافي تكيا يبودا هيبو غافي ساينسي غافي هيبو ماكس ساينسي namni danda'u hin jira ji'oogiraafii saayinsii baayoloojii kanneen namni danda'u hin jira wallahi hin jiru dhukkisiis abshir inshallah sii guchisiifna ijoollee irratti wanna goone ati nama si waliin taphataa oolaniyyuu atii fi Khadija maashaallah Khadija illee kalee abshir jedhi wallahi abshirsi borura si waraabaa amma galgalaatti yalkanaawee jira lama waraabii fi ganamatti namni hin dhufa irratti viidiyoo tokko yeroo baay'ee viidiyoon namni halkan daawwata waan isaan beekani laayikiin kasii kenna ganama raftee lafa kaatu laayikiin ajaa'iba raggoraa bulan dhugaadhaan dhufa aslan namni keenya waan si ajaa'ibu wallaahi ani gaafa viidiyoo ammati jettu san gadhiisa jechuudha
Nama beekaa beekta nama 600 qaba gaafa san. Gaafa viidiyoo san arge laayikiin gara kamii dhufe garuma kana seenee ani wayiin beeka. Dhukkisiis mala si himuu sharri yoo si barsiisu akka itti fuula of namaa ifattu. Wallahi Laale laazim. sharri inni jirti laale atam fakkeenyaaf girrisaadhaa miti garee Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad suura gargalchii arrabsu beekta akkatti. Laa shaak. Achi booda kan duudee dhufa barufuma yaa'ee dhufa arraba qabatee firoora kan Waalaikum kee salam warahmatullahi wabarakatuh. Afran qalloot. gaafa Ahlan. guyyaa lammaffaa waan akka Akkam qaaraa kan hoo jirta? jiraate naannoo ijaa kanarra gad dhiise Nagaa. dhiifama ilmoo Garam oromoo dhiifama baddee saahibi. guddaa dogoggoreetumaan Ay. kana dalaga. Laa boota naamti. Tajawaariin dhufe kan hin dandeenyu. Ay. Ani hin deeggaru. Dhukkisiis hin dhagahinsan. Waa baay'ee jira kawaa wanni balleessanu baay'ee jira. Yookaan mulqadho qullaa fiigi. A'uuzi billah. Sifan wallaggaa bira dhufte. Wallahi jira. Maa badde sila garam badde ima jirta garuu. Kan nagaa kooti wallahi atis Ani bageessa kun ogisee laatti. mataan keenya dhukku ogisee nama tokko galu kana. Yoo nama lamallee argu iyyaa qaba. Yoo sadi darbina godha. Awwa kalli wallee atu barraate haasama bani yoo taasisaa banti nan ufummaanu si dhufa. Amma gaafichi kii gaafii kee si gaafadha. Galgala hibboo. Hibbakka hibboo hibbakka. Ganama olii galgala gadi beeknaa. Gaafa re'ee Kanas. gaafa re'ee. Ganama maali? Wallaa dhugaa. Laala hin arganne. Wallahi baay'ee si yaadaanis garuu ati Surreedha. baddee. Surre. Garuu viidiyoolee gadhiisuun itti na fakkaata liif irraallee hin badde maali liifii Haasaa irra biraadhis cufamoo argattu kan arganne naan jedhi nama tokko kana firri ni barbaada. Bas maal jettee surree jedhe. surree jette taa'ee meesi warri koomentii jalaa maal jetta ganama olii galgala gadi Biiftuu yaali. Ganama oli galgala gadi. maal jetta meesi taa'ee tana argattee jirta abdii bira kunnaa eeshaa amma gaafii lammaffaa Iyyee. ganama luka 4 guyyaa luka 2 galgala luka 3 Ani beekii ta'uu daa'imaa luka furii hin deema ishee xiqqishaa taate yana guddistu. Achi booda maashaallah argattee jirta luka atillee lamaan arfan dhaabbadha. qalloo Achi booda gaafa jaaree ulee qabadhee luka 3 godhadha jecha. Yoo jaaree jedhe. Bravo Alex. Aduudha. Qabxii naa qabu ilaali. Qabxii waliin naa qabaa deemi. Lukkuudha. Akkamitti Aduudhaaf lukkuudha jedhanas. meera? Dhiisaa ijoollee nama. Namni jechuun daa'imni yoo daa'imu harkaaf lukaan daa'imaa luka 4 jechaa. Yoo guddate ol ka'ee deemaa luka 2. Erga jaaree ulee fayyadamaa luka 3 jecha. Deebiin walumaa galatti deebi'ee jira nama jechaadha. Namallee akkam akka ta'etti qabatee baase fudhatee dhabeen harka. Sitti Deebitee dhaga'ama? Nama narraan dawal re'eedha. Re'een hibboo re'eedha akkasii miti hibboo re'ee maal jedhama ganama ol laala galgala gallaala. sun inni ganama ol laalaan galgala laalaan sun akkasii miti yoo ba'u mana laalaa yoo galu ala laalaa gaafa re'eedha akkas. Yaani akka inni jechuun seera hibboo asirreeffamu malee inni akkasi ture beeyta. Dabali. Taayaan gaafii gurguddoo si fidaati.
gaaffiin deebii sadii qabdu afur qabdu sun rakkoo beektaa takka kalee ulee takkatti qabata afaan maccaa dubbata imaama adii marata farda sadii yaabbatettani dafin akkasii rakkoo gaafa Ulee takka qabatti afaan maccaa dubbatti imaama adii maratti farda sadii yaabbatti beekanaa himay. maal inni haa deebisanii es ganama dhufee si gargaara naa bilbilu si gargaara walla Nse. dabali kadaafi Oromiyaan ammaatun yeroo duraa maal jedhamte yaamamti? baate abboo gaafii tana oronyaa waa jedhamu Sirreessi. wallahi kitaaba san dubbiseeraan Sirreessi. Oromayaa Sirreessi. Garuu Oromanyaa argachuu adda sirreessi. Oronyaa moo maaliif Sirreessi. Oromayaa Sirreessi la. Galas argatte Ormaaniyaa. manyaa akkana kala cabtuma daare Ormaaniyaa jedhama. Ormaaniyaa wannaara arganii yuutuuba heeru san abbaa yuutuuba wannaa san maammii teessan gaa'een maqaasaa TV san TV maammii teessan maqaa'een Tayyib. Isii erga deebiftu sanallee deebifta. Aanota Oromoo meeqa? argame boru laga xaabotti dhiyaata. Aanonni Oromiyaa aanota 350. Okay, right. Godinni yoo? 22. Dheengadda baalee sanii waliin duraan 21 ture. Right. Tayyib si gaafadhee ture na fakkaate Oromiyaan bal'ina lafaatiin biyya sadii wal qixa. Isaanis Abboo Oromiyaan bal'ina lafaatiin biyya sadii wal qixa. biyya sadii wal qixa. Isaanis Faransaay. Faransaay hin caalti maal ta'a? Hin caalti. Ingiliiz. Maal taate? Hin arganne. Yaalaa jee warra si bira jiru illee warra kallattii fi of kallattiin si bira jiran illee. Nama takkatti qofa na laala. Sunuu eenyu jedhamame zamzam xaayire. Zamuuti jan deemee ati na bira. Taanan ijoollee akkan jajjaaladhu naa dhufanii ilaal soqee dhabee kam akka keetii. Lukkisiisa dabbarameera maal ta'e laata miskiina yaa ina aaree. Yoo inni jalaa xiqqaate dhugumatti jalaa xiqqaate hin argitu. Inni illee viidiyoo dalagaan jiru viidiyoo dalagee maseenaaf. Deebisi gaa. Anta nan beeku jedhee bara. Maaltu waa wixxisaa? Hin beektu. Garuu biyyoota Oromiyaan akka Faransaay biyyoota Ingiliizii biyyoota Awurooppaa biyya meeqa caaltu dubbisee ture. Ati barreeffattee dhuftaayyuu. Sagantaan biraan xiqqoo si biizidha malee sagantaan deemuu barbaada. Sagantaa gaafii, sagantaa hibboo, sagantaa taphaa, suudii, sumayyaa. Suudii jechuun bal'inaan Itoophiyaa hin caaltee Oromiyaa fadhiisi. Itoophiyaa caalti bal'inni lafa suudii.
Google gubbaa galaa sarchi godha. Suudii miti wallahi. Yaali mee sumayya. Yaali irra deebi. Wanda Naajeeriyaa. La. Naajeeriyaa. Bakka khalaas. Falli wallahi. Nama deebisi. Si'a sadaffaa kiyya gaafachuu kiyya. Si'a sadaffaadhuma arfaffaa gaafachuu kiyya. Namna deebisu. Kaka. Dhugama sume. Mee deebisi. Maal godhuu? Indee barachuu qabna kan indee Oromiyaan eessaan daangofti kibbaa laf biyya kamtu daangessaa kaaba lafa kamtu daangessaa lixaanoo waan jiru dirqama beekuu qabna biyya keenya waan ta'eef. So biyyi isin walqixaanii biyya sadii isaanis Kuubaa, Birxaaniyaa fi Bulgaariyaadha. Kuubaa, Bulgaariyaa, Biriitaaniyaa. Birxaaniyaa fi Bulgaariyaa. Yamanii. Ati amma tapha kolfaati sumayya. Oromiyaan biyya sadii walqixa isaanis Kuubaa fi Birxaaniyaa fi Bulgaariyaadha. Inchi takkaan illee waliin tartu. Inchi takkaan illee waliin tartu. Okay. Muuziqaa anasii jedha. Weellisaa san naa deebista maqaa isaa. Balaan dhufte. Eeka. Eshi itti fufi. Laga labee suulu laala buudaa dhabee laga labee suulu laala buudaa dhabee eenyuun. Fayyisaadha. Bulgan. Maqaan akkanaatu naaf haarawaa keessaanuu bulgan. Argatte. Sa. Wanda dhayennu si deebisanii Khadiijaajiiti. La. Mee seeraan jedhe katti guute ati maa? Laga labee suulu laala buudaa dhabee laga labee suulu laala buudaa dhabee nama maraa oobse shaadiyoo obsadhee kalaa walumaa ol gootara sittuu sii fide. Nama maraa oobse kadiyyoo obsuu dadhabee denni. Jechuun sirbi kun sirba durii mammaan tan. Ture garuu bara 2002 akkas na fakkaata. An sirba kana rabbi maqaa gurbaan na jalaa xiqqoo mubbatti. Beekamaadha arsii inni dhalata arsiiti. Magaalleetii yaa'ee jalqabaa bara. Sumayyaan deebiste sumayyaan deebiste sumayyaan deebiste. Laga labee suulu laala buudaa dhabee laga labee suulu laala buudaa. Fayyisaan akka hin jenne. Laaka sumayyaan deebisteerti. Deebis kaayimii kaayimti. Amiin Huseen. Amiin Huseen illee miti. Huseen Amaanooti. Heemadaan jaarsattii sana yaanna miskiina. Jaarsota ta'uu baate illee ol gosi yaala darbeera. Taayib ama sirba itti aanu immoo loomiitii yaa inni ho'ennu. Fayyisa sunnis. Hin beekta irraa sii deebisee irraa sii gabaabsee beekta ishee amma. Fayyisa dhiisu. Taayib amma gaafii maal si gaafadha beekta? Laa tamma gaafii sirrii hin gaafanne laali. Amma gaafii tanaan uumama qaraa sammuu keessa qabuun malee sirriitti hin gaafanne xiqqoo waa jechuu qabda bara. Taayib amma sirba si gaafadha. Sirba jecha anasi si jedha atammoo weellisaa yookiin weellistuu san maqaa isaanii naa dhoofta. Finfinnee laalaa mee Finfinnee. Kan amma hin beektan. Gaafin jedhamu. Laalame. Jechuu qabda. Bara amma odoo muuziqaa sii bane asirratti jecha odoo muuziqaa sii bane san caala si dhageessuu hin danda'u.
Finfinnee kan jedhee sirbe baay'ee abboo akkamiin beekna Finfinnee FB'n kiyya Habibti kanuma maqama kanaan jira Khadija binti Adam kanumaan jira FB'n ko sirba maqama sirba sirba kan obsee koo jedhu na affeera filis yuutuubii isheen mi'a maqaa fiira jirra. maqaan koo akkanuma jedha Sumayyaa ishi amma ishi qajeeles gaafadha gaafichi qajeeles gaafadhu gaafii kamsiiti tanan beeyta amma nin beeyta dhis weellisaan salphaadha beeyta meeqoy haa taatu garuu isima si gaafadha xaayib si malee jechuun koo si jajuun koo waan kiyya taate Haceedha hacaalu biyyee sattaa salphatte hacaalu dhiis. kee kanan beeyta xaayib xiiphii sirna naaftanyaa nutti alche kayyadoo eenyuun Xiiphee wanna itti qatafariiti. la Mucaan inni tuman kana eenyu maqaan isaa? kami Jaafar moo Jaafar. la Eenyu kabbadaa kana mucaa eenyu kabbadaati. Eenyu wanna sirriitti baree kumaara kee jedhan kumaara kee maal jeessan eenyu maqaan la isaan Xiipheen sirna naaftanyaa nutti galchee. oy Mee jira na yaala caala dagafaati argattee asii deebisanii jedha. Isa maal jedhan caala dagafaa right argataniira zamzam xaayiftu argatee abdiyyee oroo kuushillee argatee bas taa'in ku jiran galatooma. right argatanii jiran xaayib amma si gaafadha dallawaa qoreedhaan ijaaranii karaa irratti tuulanii Wanna eenyu dinquuti yenee dinquu. kun salphamaa ayyabba yaa jette Yenee dinquutee illee argate abdii kuushii zamzam xaayiratis isin dursee garuu. okay habibti galbii rakkoon qabu follow siigaa peejiidha moo ani peejii qabaa peejiin ammoo kadoo jedha yuutuub illeen qabaa barbaadan isinii maxxansaa asirratti instagiraam illeen qabaa Dafi namni oo'eedha kan biroo hojjetan. xaayib argattanii xaayib amma ilillisaa yaa bishaan adaa bagarraa ilillisaa yaa bishaan adaa bagarraa ati galaa jirtaan simbaane arraa ati galaa jirtaan simbaane arraa Khadija. yeneetu dinkuut dallawa tayyettu Khadija Hajiiti. raayit argattee jirta Zamzamtu argatee zamzam abdiyyee kuushii. haaloo jedhe ogguusitti bilbilu waa takka didee biizii kan jedhu kun baraan keessa qixxeedha isinii fuudha malee akirarraa isiniin kaasu maaliif seera gaafiiti Khadija jedhe sanillee. anasuma siddeese Khadija argatteerta Sumayyaatis Nasa dursee argatee amma Khadija ammaa taanaatu argate ammaa kana. as argateerta xaayib shaggar galuufanii yaa karaa naannumtuu damma maalo ka jedho shaggar galuufanii yaa karaa naannumtuu damma maalo Boola afaan na dhoofte yoo asitti ol jedhee taa'u hime. Taaddalaa Gammachuu. la Ani hin beeku isa rakkate jiru. Khadija Ahmed moggoon tiyallee dhufteerti
Shaggar galufanii yaa karaa naanumtuu damma maaloo. Khadija muuziqaa sirriitti beekti. Waan muuziqaa dhaggeeffachaa san taane maqaa isaanii jechuun hanga beektaa jechuun itti yaaddee yoo dhufte waan si yoonni jedhu hin jiru. Fakkeenyaaf gaafii ani itti yoonni jedhee dhufe qabadhee sagantaadhaan dhufe waan ta'eef beeku. Deemullee ga'ee dafe. Andaalam jedhan. Kam Khadija? Indaalam? Maqaan isaa. Shaggar galufanii yaa karaa naanumtuu damma maaloo ka jedhu kunmoo. Ati laal sagalee nama jechuu danda'u qabda. Sagalee nama akkasii namni waa yaadata. Eegaa barraa maka yaadama maaloo ka jedhu kun shaggar galufanii yaa karaa naanumtuu damma masilaani ka inshaalla inni waa keessa gasheeti akka godhaani sanii ol sirbuu hin danda'u. Andaalam gosa. Ayyeesi irra darba. Deebisi kaa? Deebisa sanummaa. Laalaan yoo Muuziqanyaallee halkanii guyyaa kama dhageeffattan anuun dhageeffadhu halkanii guyyaa. Haaya. Yalla. Maqaan bii irraa ka'a. Bii irraa ka'a kan maqaa qubee baa irraa ka'a. Mucaa magaala. Mucaa magaala. Abdii miti aan jenne barbaa jedhee. Mucaa magaala qal'aa. Kadir martu. Magaala Kadir omaan jabardii madha Kadir. Abboo Andaalam gosa ati mimatti argatteetti Khadija. Maqaan baa irraa ka'a. Bohaara abbaa isaatti guutaa. Bohaaraadha maqaan isaa. Andaalam illee jedheera waan kana. Shaggar galufanii yaa karaa naannumtu jedhe. Yawaa akkanaan ajjeesini bakkuma garaan koo ga'e bakkuma garaan koo yaade hanga ga'utti ka jedhu kunmoo. Barseera gaafiiti. Gaafii beektaa wali qajeelcha yoo kan hin sirbu taate sitti hima jechuudha. Keessa fuudhee dirqa. Andaalam gosaate Ismaa'il. La. Balaan buutee abbii yuutuubii keessa barbaadaa. Ambaan ammaa keessa barbaadda dhareen. Ayee bira darbe. Maqaa isaa himi kaa? Bar Bohaaraa maqaan isaa Bohaaraa abbaatti guutii siin jedhe. Laala Bohaaraa wanni hin jiru weellisaan dhageenye jiran. Wallaa. Rabbi. Yuutuubii keessa hin akka ta'e barreessime. Laala ati yoo kaabate ture jechi sirbaati malee maqaa isaan dubbifne. Maqama isaati. Maal jettu? Nam deebisuun jiru hirmaadha. Sumayyaa hirmaadduu Kaarijjaa deemteetti. Meenyu fa'aa jira seeneeti. Daggafa. Seen daggafa Oromticha Baalee. Ishii kun isinitti ulfaatamee kan amma isin dhiyoo kana yaadattan isin gaafadha. Ayyee gaafadha. Kama dhiyoo kana yaadattan jechuudha. Kama dhiyoo kana isin kanamma akiidiin beeytanii namni kana wallaallee namni immaa isa kana wallaallaan immaa garuu sirba inni amma baase osoo hin taane kan inni dura baase isin gaafadha. Taashee rubbaan kuchiisee aana badee yoo siddisee. Umari. Tana udamaa beektu asuma beeku si gaafadha dhugaa akka beektu nan beeka. Umari hin beeku. Intala Booranaa Boonatiyyaa ta'edha. Fayyisa. Shifti lal gaafii kana haaluma tuul deebiste argite gaafii salpha gaafii sin ulfaatan isin gaafadha. Amma booda lal gaafii ulfaatu isin gaafadha amma booda. Atillee gaafadhu kamal anuma bicha eedami hin deemna amma sa'aatillee inti waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh rama. Aale wasaaleen baga dhufte. Naayima akka jedhu eenyunni. Kami? 911 rabbii kee sodaadhu manaan an baasin haadha ilmaan tiyyaa 911 911
Sirba kun. Oritti namni xiyyeeffateen deebisaa namni xiyyeeffateen Alama kasa ni jedhe yoo dubbise rakkoodha. 911 rabbii kee sodaadhu manaa nan baasini haadha ilmaan tiyya. Akkam nagaa raamiyyaa akkam jirta? Kadiyyaatti muddimee tana deebitan. Kadiyyaan haleeltii bar wallaahi. Inni maqaan aggoote wallaahi billee. Argatte kadiyya rabbi noo gobanaati. Nuhu goobana. Nahimi waan Alhamdulillah. nahimi waan rabbii kee sodaadhu haadha ilmaan tiyya. Baga jiraata. Barree fi liifirratti si argee invite si erga jennaan qabdee jirta beektaa sarara. Sumayyaa baga nagaan dhufte. Sarara waan qabameef innaa si argachuu hin dandeenye. Almuhimee abdii kana fuudhuu edanaa laali. Gadi buufadhu ka afaan irra si ilaalani. Anaafsitu wallaalata malee maa nama nu laala abboo akki maal taateeti. Hiriyyaallee nama laalteera maal laate? Lakki abboo ofiina qorachuu barbaaddi baata si fokkara siin jetti. Mee maal jetta raamaati dubbitan? Raamaa fi Sumayyaan naa deebisanii dubbitan waan abdiin jedhu kan. Dhugaadhaan misinii. Khadija Ahmad. Asis Khadija Ahmadi. Khadija binti Ahmadi. Ishiin Khadija Ahmadi. Ani Khadija binti Adam ma Ahmad Adam. Adam. The first on the earth yani. Inda faalak akka jette si akkuma barbaadde si faata abdii Oromoo abdiyyee Oromoo abdiyyee Oromoo kush. Abdii Oromoo kush deebii sirrii yaala. Inni fi Zamzam. Haya. Qabbeen sin kaati dafii gaaffii kan keerra of. Inda dabde. An qopheeffatee dhufte. Aishi amma onni qopheeffadee dhufee maaltu jira? Qoqqoodamni Oromoo meeqa? Qoqqoodamni Oromoo bakka 12 jedha. Isaanis maqaadhaayii jedha. Maadira hundaa'ee? Maal jettee si afaan maal dubbate si Oromoo moo Ingiliffa? Maadira hundaa'ee jenna. Rabbi dhugaa sirraa bareeda. Innis dhugaa sirraa bareeda innis. Jettee Jechuun laal maadira hundaa'eeti qoy? qoqqoodama Oromoo. Maal irratti? Oromoon bakka 12tti qoodama. Haga tokko maqaa yaamimee keessa. Yoo dadhabde ansi yaama. Ish, dhageeffadha. Sikkoo mandu. Akkasitti yaamin. Sitti maareema hay hinaan jedha. Godinoota moo? Godinoota miti qoqqoodama. Kallattii arfamuun jira. Oromummaa kallattii kaabaa kibbaa dhihaa bahaa jira. Ishi gabaabumatti sii deebisaanis deemu waan barbaadeef qoqqoodamni Oromoo bakka 12tti. Isaanis Oromoo Wallaggaa, Oromoo Maccaa, Oromoo Tuulamaa, Oromoo Walloo, Oromoo Ituu, Oromoo Anniyyaa, Oromoo Obborraa. Dhaga'uu jirta? Ragaan haa sikkoo mandunnaa istooppi naan jette. An kana hundaa himuufi deema laal. Dhaabii naan jette. Sinkoo mandoo shufka sinkoo mandoo yoo jenne bara sinkoo mandoo fakkeenyaaf arsiini arsii ilma meeqa dhalee yoo jenne si gaafate arsii ilma meeqa dhalee fakkeenyaaf yoo jenne arsee ilma sadii. Ati tura maana irraan fuudhin dura maana roorgite dirqama maana roorgite. Qoqqoodama malee baramsi qoqqoodama malee gandaawwan isaan bira waati qoqqoodama si gaafadama sinkoo am fakkeenyaaf qoqqoodama si gaafadde malee wanni si gaafanne ishi antan achitti dhaabe ishi gaafadhooti. Naa deebisi ishita yaaddame maal jechuu yaaddeet anachi dhaabeera. Bakka dhiise. Maal jettee Boorana Bareentu. Laa Oromoon meeqa dhalee miti. Qoqqoodama jedhe. Hiddalatiinsa Oromoo jedhama kun hiddalatiinsa Oromoo qoqqoodama hoo jettu ati akkaataa mootummaa itti qoodee jira. Seera barnootaati. Seera barnootaa tanam laa. Seera barnootaa irratti
seenaa qoy wanni kitaaba seenaa san wanni seenaa san si ergaa jechuun seenaa barnoota seenaa keessa senta si galchu. Yoo dandeette si galchina barnoota seenaa keessa dhugaa. Innaa Oromoon bakka 12tti qoqqoodama. Qoqqoodamni Oromoo ganda wajjin taa'umsa wajjiniin akkamitti akka taa'e wajjin tura jecha kun guutuun. Kibba Haya. maaliitiin karaa kamiin daangessa waan jiru kan hin jira beeta. Garuu gabaabsatti ammas gaafadhe Oromoon bakka meeqatti qoqqoodama. Fakkeenyaaf kutaan Oromoo meeqa odoo siin jee kutaan Oromoo 11. Kutaa Oromoo 11 kana maqaan haa dha'uu dandeessaa? Aboo 22 ol guddisanii achuma dhaabe. Gaafadhu waan biraa. Kutaa jedhee bar kutaan Oromoo 11 fakkeenyaaf kutaa 11 keessaa jedhaan jirru nuti. Kutaa 11 keessaa Anjimmaa, Arsii, Ambaaleedha. Gujii jedha. Wallagga Arfan bakka tokko laggaamaa Jimma jedha. Arsii jedha. Baalee jedha. Boorana jedha. Akkas baay'eedha Oromoo tokko isaa. Oromoo ati anam fakkeenya Oromoo hedduu ani fakkeenya hagam barnoota seenaa barachuu qabne kana biraan fakkeenya Oromoo jaarsootu jira. Oromoo baabbilee, Oromoo noolee kanneen ni beektam. Kitaaba jira. Akkasitti amma deemira fi atillee ammallee warroon inni hordoftanillee baay'ee tokko galatooma. Ajandaan itti aanu irra inshaallah baatii tokkoon booda yookiin waggaa tokko booda walitti dachaana. Abdii kanallee akka asumaan waa akkas goona. Namni tokko akkam na godha adda. Akkuma godhaan godhan. Akkas goona yoo jettu maal na godhu barbaadda? Atummaan haa jedhe malee akka godhamu dhabawu. Yaa Rabbi balaa deebisinaa balaa nuti hin deebisinaan hin badaa. Innaa akkasitti jedhee sumayyaa ta'u baay'ee takka galatoomii yaaliin kee baay'ee gaariidha. Oromoon bareentuuf Booranaa fi bareentu dhugaa keetii gaafa itti aanutti sagantaa biraatiin walitti dachaana. Sagantaa gaafa biraa walitti dachaanu itti qophaa'e kaabdeetillee gaafa sana si waliin malee nama biraa wajjin seenu. Carraan sirra si oolchinaan jechaadha. Yoo carraan irra si oolchin min iddaarra galbichaa'een bakka maffala min onji. Yoo carraan godhe maa yoo godhuu dhabaate koomenta jalaa mudhina citte. Innaa akkasi kanaafuu atillee hedduu galatti. Qeensi barsiisa seenaa. Barsiisa. Maal isin barsiisa? Online baranna fedhan irratti WhatsApp baranna gruppii. Seenaa qofachaa. Seenaa qofaa miti. Hunda Ingiliffallee barannaa. Jechoota fakkeenya jechoota afaan Ingiliffaatiin bifa yookiin karalii zakarala of maal waan beekaa yaani fakkeenyaaf afaan night jedhu kana fakkeenya jecha night jedhu kana bakka sadiitti jechi nightidha fakkeenya jechi read jechi kun bakka sadiitti qoodama. Read dubbisi ready qophiidha red diimaa bakka sadiitti qoodama jechoota akkanaa wal fakkaatoo kanallee gama afaan Oromootiinillee gama afaan Ingiliffaatiin addaan sirriitti nuu baafama sagalee fi barreeffamaanillee seenaa beekuu dandeettu kaanyu siin jedha. Mucaan dhaaba abaa'oo keessa dhaaba abaa'oo la nama sin beektanii miti Mahammad Haajoo jedhama yoo beekte Mahammad Haajoo jedhama. Okay, ni beekan. Hin beekta Mahammad Haajoo? Dhalataa ganda kamiiti? Gara keenya sani.
لا ممكن ما مدى حاجة كتبته كبرات أو دندا كن ألاتا قدنا بهات قدنا أرسي بها ميكي سنة قلت شتى قبل بربادة كيس قلت جرى كيسات النار كالكو سكيو كنا سمرنا يوصلنا كنت اللي نافعني لأن كنت نما هدو كوتا كمين تادو جيتشو سينا معرفة مهمة واي مالي فبرتن سينا سينا نما وانت كيسا نبرا قرين نواي gaafachuu qaba nama keessa سينا gareen tokko tokko garee mayyanii nama walii qabanii achumatti kumantaanii bococcoo oolan hin jaalladhu. لا كنا من اللي باين جربيتا sagantaa ingiliffaallee sagantaa ingiliffaati sagantaan afaan oromollee sagantaa afaan oromooti sagantaan qormaataallee fakkeenya torban keessa si'a lama qofa si'a lama si'a qofa akkas bareeda waan barbaadu torban keessatti jecha bakka dhugumatti sammuu kee kana barnoota duraan dagatte irra deebi'ee si yaada ata fakkeenya duraan keessa turan keessaa bahe biyya deeme keessaa bahanii waa'ee seenaa gootota oromoo barsiisaa turanii urjaa jedhamu jaan suniin waaqoo guutuu seenaa isaa jedhan keessattuu gootota oromoo eessa kaateessa amma fakkeenya jechuma jawaar jedhe iyyuu beekuu danda'u amma jecha jawaar jedhe nu gaafatan jechaa achirratti nu gaafatan deebisuu danda'u jechuma jawaar jedhe oromoo farsi jedhe jawaar oromoo farsi tana namuun beeka jechoota jawaar jedhe keessaa namni oromoo gane takkaa akka dabarteef hin agarre jedhe nama oromoo ganee takkaa akka dabarteef hin agarre jechuun jechoota takka ijoo jechoota ijoo jiraame ijoo beekuu dandeenya ayyaama oromoo faristii tana daa'imti illee hin beekti guddallee hin beeka jecha eenyu akka jedhe amma jechi takka laalu dhuftee jechaan jecha gaafsanii maal ta'een guurtee sin barsiisaatti gaafii tiktok yeroo ijoollee dhamaasuun nyaala fuudhanii sin barsiisan qoya abbaa sanirra ga'a nagalee masan keessa nagalchi. Wayne akkas taanaan mana murtii kiyya dhufta beekta murtii haadha murtiitti baran hin beektu habira dhufnaan harka kiyya seennaan mawxaat hellam hin jiru baa'uunis laal waan ansiin jedhe qofa godhuudha aga gaafa guyyaa si murtaa'ee fixattutti. Abbaa irree hin barbaannu feenu. Irree miti kaandee seera kabachuudha malee irree miti la. Seera. Waan bilisiginnaan baafteetti uummata adamsitu isinis asii baaftanii uummatatti adamsitan. Stop. Mirgi jira. Mirga bira dabartee kaati mirga sii kennina waan feete gaafachuu waan beektu nu barsiisuu waan hin beekne barachuu gaafii gaafachuu kana ol darbite taanaan biyya kam keessattuu seerri akkas jedhu hin jiru kan nu dide nama barbaadas keessa baasee janaachuu mirgatti qaba. Oh my god ana takkatti bicha jira laalaan achi keessa. Himannaa yoo narra baname achi keessatti fudhatan himannaa akkasii. Eeka ana fudhata. Maali amma himannaa yoo bane siif fide atumti fixiinaan jedhan kaama yoo fakkeenyaatti narraan dhufte. Amma nama birallee yoo chaansii sadii sii kennanii akkuma fakkeenya mana barumsaa san chaansii sadii sii kennanii chaansii sadiin sanirraa sadii sii kennan ni daniin ofta ni qeeqamta ni adabamta. Yoo saniin dhufte waa'ee gareetiin qabna goota. jechuun maal godha asuma gargalee keessa habiibi waan akka sun hin ta'u dhaabbaddu akkasii maali na tushisiisu jirta masiin jedha akkaatu waariif amma beektaa mire. Adimiin isin lukarraa isin kufee adimiin isin gaafadha. Adimiin isin gaafanna. Harcaatanii yaadan malee nayyaaftan. Akkam goota? Jechuun laala egaa. Adimiin sirraa ni hiiku. Adimiin sirraa hiikuu hin danda'u. Adimiin sirraa hiikuu hin dandeenyu. Garee cufee birataa. Caxxaatti godhee birataa. Hidhee. Bismillah. Maa boo nuti barumsa barbaanna malee akka sammuu nu hiitu barbaanna duba. Garee ati keessatti beekaadhe hidhamanii oolanii eessaa hafuura baafatan.
يتبرع قلت Garaan keessa jiru moo? يقول أن اللي سلام اللي الدبشة ستوب بتلاتة Si dhugumaanuu garee san keessa jirta bati. Gaafa tokko beektaa wanni jedhanii warra ijoolleen dubbaatummaa itti beektaa. Garuu dhiifama naa godhaan hunda keessan hin beeku warri na dhagaa jirtan. Maya bismillah ar-rahmaan rahim sallallahu alaihi wasallam nabiyyana wa habibana madri. Jedhanii beektaa dhalaan kun ni jecha. Bani beektaa inshaallah akka nama daawwaa godhaaranii kanatti. Dhaggeeffadhe. Hai! Osoo dhiirri jiru dubartiin daawwaa dhuggooti dhaabaa nurraa hadeen abbu'aadhe. Achumarraa atiin tu musliimaa miti akkamitti akka jettan aan jaanin akka an kaabboo. كون أنت وجدي إيش Ka du'aa'ee daawwaa nutti godhani dubartii odoo dhiirri jirtu dubartiin daawwaa godhuun haraama. Hadiisa himuun haraama. Sallallahu jette garee barnoota musliimaatu jira. Garee wannitu jira. Kanaaf iddoon kabaja qabna. Anaa fi ati yoom wal arganna ha. بايني كيسم نوعي Yaruuhe wallaahi. Har'aan tana beektaa abdii irratti xiyyeeffadhe. Boruu دم amma قربايتي بالك دم amma قربا sa'aatiin deeme miti. Amma sa'aatiin deeme amma abdi qaqqaayisee bahuu edabetti amma sa'aatiin deeme irraa fuudhee daanillee. Boruu inshaallah rabbi nagaa nu bulche wal arginaa biifteeshi. توتالين كيس نامي Okay. قلت متو Baay'inni garee moo? Baay'inni gara guddaa miti. Nama guddaan barbaanne nullee nama jeequ hin barbaanne nama 10 20 akkas na fakkaata. ما شاء الله بريد Baay'ina hin barbaannu jeequmsa illee hin feenu. Nama laal barnoota barbaadu qofa nama beekumsa fa'aati elementarii ta'i feetu ammoo iskuulii kolleejii madireesh waan feete ta'i yuunivarsiitii feete ta'i barnoota feeta barnoonni xiqqaan qabu biradhu dabaladhu. أكمل بربادة Waan كيس hin beeku osoo jettu waan hin beekne keessa argatta beekta. والله بدين قد وقاس دفتن وانا جايبه برتات الروان سينا ايو تورمو تو يسكات كيسجيتي يو كنا توك توك يرو ما جرى برا توك مال غافدي واقو غوتو دبرتو تمي قبا يولي مي قبا اما نفس ينجر لب ونجر مي كنه بوت نما دبرتي تربا قبا دبرتي تربا را يولي افرتم سكلا كنن هاي انك جبدا اتينو ان دم نكاس يولي كونان جان يولي مالي سينام بيت كاوان تبتين كاوان تيف أجابة تجرات تقال Dhugaa كنا namatti في galee. برنون برباشتا نمي كانوا مان يعني جوار ديك يعني كابسا يعني كنا ميت كيس ديب بسينا بيكو قبل Jawaari mayyuu seenaa isaa baruun dirqama. Amma jawaar fakkeenyaaf seenaa sagalee ni jira. Seenaa isaa sagalee bara kam dhalatee bara kamirraa eegalee waa'ee qabsoo kana dubbachuu eegalee waan jedhu baay'ee amma seenama jawaarii kana yoo baranne mucaan kun fakkeenya umriin isaa waggaa ganna 32 jetti. Garuu yoo isa laalta immoo mataan Oromoo osoo yaadu mataan arri irratti yaase. إيه برشون بريدة والله Kama duriitu dhiisanii qabsaa ammas aanaa kana akka nadhii gammadaa seenaa waa'ee amma fakkeenyaaf gizee namni seenaa namaa fakkeenya yeroo amma abiyyi faatii aangoo qabatte seenaa aanoleetii fi wayyaanitu iyyuu Oromoo fi sabaa fi saba walitti diruuf akkana godhe jedhanii dubbatan tokko yaadatta. Addisuu Araggaa faanii akka jedhan tokko. Yeroo san waan akkanaa kana ammoo laali yeroo san Baqqalaa Garbaa faatiin namoonni beeku jechuun seenaa san beekte ofirraa dubbachuuf akka dandeettetti ofirraa dubbachuuf seenaa san barachuun dirqama waan keessan barachuun dirqama haqa beekuun dirqama ofirraa dubbachuudhaaf. Watakati beektaa taa'een tokko feesbuuk irratti bilisiginaa tokko girrisaadha. Taa'ee danda'u. Maqaa sirrii nu baase dhugaa nu girrisaadha ijoollee hedduun girri qofa jenna. Yoo kana ijoollee qabsaayaan waaqa guutuu beektan hin beeku ijoollee tokko tokko waaqa guutuu eenyu itti ani ajaa'iba natti galee ofii alaabaa Oromoo asitti gattee shubbifti yoo tokko tokko isii daawwata ofii qabsoon. Fakkeeffatu malee keessan beekan. Nama tokko hin beekan. Baramma abiyyillee jimmama qofa ta'eef nama deeggaru jira. Jawaarillee nama innummaan arsii ta'eef qofa deeggaru jira. Sun kataadha dogongora. Dhugaa kun mi'a bilmi'a jechuun kun waan jiru waan akkasiisa waan argalle jedhiyya.
Kanaaf saayiban wanni akkasiisanii irraaf qusadhaa namni an obboleessa kee yoo ta'e faallaa Oromoo yoo deeme argaa isaan danda'u dhugaa. Dhugaan an deeggari. Dhugaa irra deeggari anama jawaariin ollaalee gallaalee mee mucaan kun waan Oromoo miidhe qaba. Mee abiyyiin kun waan Oromoo miidhe maal qaba jettee yoo dubbattee laalte ifa gala foota akka Hacaaluu ajjeefnetti warroonni biyya alaa deemtanii hiriira narra baatan yoo tafaallamuu barbaadan koota akka Hacaaluun du'etti du'a nama jedhu isaan arga jechuun mootummaa akkana. Akkasitti abdii maal goona keessa keenya baay'ee gubanne. Anama Oromoon rafee jira akka jiru dhuga maali si qooyi maaf rafe namni? Eessa kamtu kamiin baanta? Oromoo biyyaa Oromoo biyya alaa baanta? Oromoo biyyaa jettaa moo ka biyya alaa kunniin maayii kana kaka'ina fakkaatan hiriira baaranis lama maayii kana. Ka biyya alaa sochii gaarii jira. Ka biyya keessa bare haalli ulfaataa ta'e akkaataan isaa mataa ijoollee facaasu ajjeesu sochiin hundi qabatamee burjaajii hedduu uumanii namaan atillee gadi baatee namaan du'i akkas ta'e jechuun ulfaataadha beektaa. Si ulfaata of course si ulfaatota garuu amma beektaani dhugaa si maayii kana Facebook irratti viidiyoo abbaa obboleessa abbaa kiyyaa jira abbeeraa kiyyaa. Qotiyyoo sangaa cinaa tokkoon alaabaa federaalaatti uffisanii cinaa tokkoon ammoo alaabaa abbaa gadaatti uffisanii deeman. Garuu mikinaanni waan sanii ajandaa waan sanii naaf hin galle kennaadha moo abbeeran kiisuun harka keessaa qabu moo keessaan qabu waan jedhu naaf hin galle bakka namoonni Facebook irratti hedduu jechan taane waa hedduu maalii gantuu maalii baay'ee arraba. Anama yoo dawalee gaafadhu akkam nagaa qabdaa fayyaa keetti micatti yoo galta kanuma naan jedhan malee waa'ee sanii waan itti kaase abboo kanan qaaqin nu'uu dadhabne naan jedhan. Namni jechuun ati leengadda gaafa Hacaaluun du'e reeffa isaa irraa alaabaa federaalaa kaanii fidanii alaabaa Itoophiyaa san obboleessuma boo'u fiigee irraa butee darbee alaabaa san. Namni waan isa yeroo sanii qabachuu danda'a. Gariin nama alaabaa aboo irraa butee alaabaa abbaa gadaa maalitti uffiseedhaan si yooduun akkam naan galleeyyoon. Alaabaa abbaa gadaa uffisanii viidiyoo isaa argiran. Kanaaf yeroo tokko tokko beektaatiin nama bilisiginnaalee deeggaree waltajjii irratti wanni hin beekne isa mudata. Warri beeka dalagaa siyaasaaf shiraatti dalaguu danda'an. Simaata na asii galtee biyya dhaabattee akka tasaa waltajjii irra hirmaattee alaabaa federaalaa namni tokko qabatee bira dhaabatee harka wal kaa'ate isheenillee bilisiginnaa taatee isheenillee akkas taate. Ambara kana nama dhiba dhugaa nama dhiba jalaan nama gara jalaatti baatuun qabdu anama bakka du'aa beektaa qaata mataa na dhukkubaa sooshaal miidiyaa kana waggaa 8 itti fayyadamu jira nan laala. Gaafaan Abdul Qawwi yoo yaadatte bara 2000 fi meeqasii bara 2016 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Gaazee Abdul Qawwi ijoollee dhiiraa kana duyda kana guggubee bismaarii maal godhee jedhu san ni yaadatta jedhee yaada gaafa amma sirba Hacaaluun galii haajaa rabbi baasa jedhee sirbe san. Dacheen biyya ormaa gara jabeettidha jedhee sirbe san irratti. Gizee isaan wallaahi kalaas maraadheetumaan ima cufe feesbuuka waan jedhamu ima cufee kalaas jawaalallee narumaa fuudhanii ima cufee lafuma kaayee kalaas. Waggaa tokko guutu feesbuuka irratti osoo hin deebiin. Waggaa tokko guutuu osoo feesbuuka irratti hin deebiin ture jechuudha. Eegasii jawaar OMN banee maal jedhee hagasii asii OMN irratti illee wanti hin taane kanama qalan kanama nyaatan Jimmaan keessatti namitti wayii isin Oromoodha waggaa meeqaaf jawwee wajjin hin qabamte takka fa'aa yoo argite waan curaan namaa kun namarratti haduudu. Wallaahi kalaasaan inuma jibbe biyyi tun Oromiyaa biyyummaan keessatti daladhe waan jedhu immoo na jibbisiifte hosin jaa kira bakka. Deeme curaan haa'aan irratti hadooduuf Hacaaluun hin du'e Jawaariin hin dhabe kalaas. Imimmaan illee amma abbaan fedhe du'e nan qabu ka gaaf sarrifadhe boo'ee baatii tokko ol gadde kalaas amma halkan takka Jawaar hidhaa bulee dhayyaan. Ni darba hunduu jechuun wanni Jawaar irra raawwatame wanni Hacaaluu raawwatame
waan haarawaa kuukaa waan ta'ee hin beekne gumaayyota Oromoo gootota Oromoo asiin durallee adamsaa ajjeesaa biyya baasaa sanuma seenaa Anaaf si ihaara beek. Anaaf si ihaara ya beek. Amma eebbisa addunyaallee yeroo dhiyoo gizee wayyaanii kana keessa lafarra harkifameemi. Nadhii gammadaallee yeroo makkanaami. Itoophiyaa san keessatti biyyi Itoophiyaan jedhe dhageettee wanna eenyu dhiyoo kana gurbaan tokko jedhe. Itoophiyaan hayyoota Oromoo nyaatteefillee hin gabbanne jedhe. Dhugaa jira. Kunni seenaa Itoophiyaa keessatti nama ija qabatee xiqqoo barumsa beekumsa qaba. Argee uummata fottas bahee waa'ee dhugaa uummata haqqii nama beektaa akkuma Jawaar jedhe biyyi suni wanni isii uumamte shiraa fi sharri kijiba haasa'u propaganda kanaan beekamte. Waruma kana didee dhugaa Oromoo jirtu lafa kaa'e yoo argan attaa godhanii xiyyeeffannoo keessa galchan isa adamsuu yookaan biyya baasuu yookaan ajjeesuu lafaniin bulaniif. Jawaar kun amma hidhamuu isaa anaaf xiqqoo natti tolee iyyuu yeroo qabxii kana keessa hidhamuu isaa dasna jedhee yoo tokko yoo yaadu. Hidhamuun isaa ammaaf gaarii mala. Amma jechuun barii maal jedhan keessan beektu keessa qabattee nama ilaaltu maal jedhan. Jawaar jechuun nama waxaxxee feesbuukuma irraa iyyatu wayitti fakkaate. Inni waan jarri taatuu fi maal akka taatu akka hidhamullee akka ajjeesuuf deemallee perfektii godhee lafa kaa'ee jira ni beeka. Amma inni maaliif beekti inni Ameerikaa jiraatu malee yaadni isaa fedhiin isaa yaaddoon isaa uummata isaa hojii jira beektee hidhaa darbuun jira amma ni haa argu waan uummanni argin haa argu akkasii madaaltee laalti. No inni nama akkasiiti. Inni akka abdii kutatu barbaaddeeti jirre. Hin beekne maal waan hin beekne. Bar kana shakkii malee dubbii wayitu jira beekta. Dubbii namoonni ati nama guddatti yoo dhiyaatte nama guddaa kanneen haasofsiiftee nama sheekaa ta'u nama guddaa kan umriin isaaniitti deddeeme kanneen maal jedhe bara tokko ishee jaarsi tokko yeroo annuun dhaqqabne warra kennu maal jedhe bara sannuun jirru callee adii lafa kana guutaa bara sannuun jirru waan waaqarra deemaattu dhufaa bara sannuun jirru waan bishaanirra deemaattu dhufaa bara sannuun jirru waan lafarra deemaattu dhufaa qorqoorroo lafarra deemu dhufaa jedheedhaan. Sunni maa inni xiyyaara ka qilleensarra deemu ka bishaanirra deemu doonii kan qorqoorroo lafarra deemu konkolaataa callee lafarra baay'atu kun qorqoorroo amma baadiyyaa fi magaalatti walii gale kana. Ammallee jedhe namichi suni nama maqaan isaa Ahmad Akira Oromiyaa namni maqaan namni Akira bulchaan Oromiyaa kan musliimaa ni dhufa. Karaa kam karaa bahaa kanaan dhufu moo karaa dhihaa kanaan dhufa jedhe. Bakka sana addan baafan. Ammallee Jawaarillee akka bulchu dhibbatti hin tura malee. Waan maal jedhe kan sirbe waan yoo beekatte abbaa beekatoo maal jedhe mudhaan yoo amma jalaa fi pijaaresse beekun. Yoo beekate guyyaa beekatti waan galgala baay'ee eeggatu. Akkasi hin dhufti abshiran dhufti inshaallah. Jawaariin bulchaa homaan gootu eegumsa gaarii qaba. Indoo matiin rabbi sana ajjeesin amma nu du'a isaa ittiin farribnu osoo du'es dhugaa jirtu perfektii fakkeenyaaf nadhii gammadaa jenna waaqoo guutuu jenna taaddasaa biroo jenna ijaan hin agarre dhaamsaa yookaan seenaa isaati. Jawaar kallattiin dhaloonni ammaa kun dhageeffate viidiyoo isaa kallattiin sammuu seeggate Oromoon tumeessa kaateessa dhufti seenaa isii maal fakkaata cubbuu fi sharrii irratti dalage maalii lafa kaa'eera. Kana caalaa masii godha. Eega mucaan keessaan sun eenyu xaaha shamsaddiin isa. Innillee naannoo keessa na fakkaate mucaan sunillee dhugaadhumatti gamna baay'ee nama isaa wajjin inni jiru shoofama dargaggeessa akkanaa kun itti dhiyaate. Ni beekanii bari akkasi keessa galaa ni beekanii bari nama hamaa bari amma IPP. Wallahi hin beekti sirriitti beekti anama Facebook irratti waa'ee isaan kana maxxansaa wallahi nama waajjira muummicha ministeeraa keessa taa'ee naada waliin jira. Wanti isaa eenyu kana Dr. Hussein eenyuti barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee san gabaale hidhansan. Sila akkam godhan iyyuu.
nama boru laga xaafootti dhiyaata mana murtiitti jedhanii argame ani oliin taphataan turte dhoksaa turte an haasaa isaa tokko kan inni waltajjii hayyoota Oromoo irratti dubbate keessatti na ajaa'ibe maaliif yooma sanii isaani kaameraa ofirra dhaabanii fuudhanii beektee nama dhugaa Oromoo tanaaf dubbatu kijiba jarri deemtuun kana sharri jarri deemtuun saaxile waan jee uummata deemtuun kana kanaaf mootummaan namoota akkasii adamse hidha malee hidhee hin hidhu yeroodhaaf. Kijibaaf bara namni sila qo'an kijiba malee namni maa dhugaan jaalanne mootummaan keessattuu kijiba malee maa dhugaan feene. Warroonni isa deeggaroo warroonni isa deeggaroo warroonni isa deeggaru kaaka abbutta. Ati nu kun abdii kutattee feesbuuk cufattee miti abdii kutachuu akkasii. La amman cufne barra la ani barra wanni bar gadda dadhabeeti baran. Naa gala laalli yooma sanuu ati jibbitee gadditee arguu dadhabdee na cufattee miti. Sammuu dhoofisi dhugaa amma catti. Ammallee banallee cinqama isheen namicha kana deeggaree abdii kutatee itti gala. Amma shoobe micatteen takka maqaa Hacaaluutiin maraatte Suudii kana keessatti daa'ima. Tokko wallaalummaa lammaffaa beeka daba beekaa dharaaf deeggara sadaffaan ammoo hooree sodaadhaaf deeggara. Sodaa nama biyya alaa yurmee amma kaabbuttaaf maal sodaate? Sunniin faayidaadhaaf faayidaa qabu faayidaa wayii argachuu dandeetti biyya keessatti lafa wayii investiitiif kennuu danda'anii fi. Warri asii warri ruuzaa akka kiyyaa amma arabaa fadistii arabaa xabaka arabaa keessa oolu kunni. Isaan kunneen illee haadha abbaa obboleessa abbeeraa eessuma firri isaanii achi keessatti warra namatti itti bilbilaa sirrii hin jirtu mootummaan boolii maqqabee dhaggalchaa kaarcaallee seentii istoo mujattiitii dhiisiif waan akka hojii qofa dubbadhu asii xiyyeeffatanii ani. Maatiin baqqaatillee sodaattee dhiifta maal goota. Dhugaan jechuudha. Asiin Namaan beeku tokko argina waan kallattii amma si beeku tokko beektaa xiqqoo asirraa feesbuuk irratti dubbateenna faamiliitti himatanii maatii hidhuudhaaf ni hina. Warra beekuutu amma kana akkana godhu kaabinee gandaatti kaabinee gandaatti akkana godha. Karaati abiyyiin gubbaan laal ta'een warra warri uummata adamsaaru gandaa miti aanaa miti godinaa miti. Kaabinee gandaan namuma na beeku malee amma abiyyi yoo ani waan fedhe abiyyi fakkeenyaatti mootummaadha yoo waan fedhe dubbachaa inni ana quba qaba moo biyya quba qaba oduu feesbuuk haalii qaba. Kaabinee gandaati. Ani asiin isanii asiin agorraa malee maatii kiyyaaf jedhee hin jenne jedhi. Hin dubbadhu jedhi. Amma na jekeen tokko waajjira muummicha ministeera keessa dalaganaan jedhe jiraataa dhalataa baaleeti naan jedhe. Natti bilbila viidiyoon akkanumatti guddaa irrumaa kaasa. Maal barbaaddaan jeen diyaasporaadha naan jedhe maal barbaadda wajjin salaanna kaanaan jedhe. Maal jechuu akka ta'e beekta. Wajjin salaanna kaanaan jedhe. Eenyu imaama reedhe nanaafate oli hidhanne eenyu imaama reedhe kaafoo bu'e jechuudha kan nu salaachisu. Tanaan jennaan eenyu beeku walii hidhanna naan jee. Ati maali jennaan natti faarse an hojjetaa waajjira muummicha ministeeraa keessa naan jee na of faarse. Baloo sodaachise jechuudha. An hojjetaa waajjira soofaa kanneen maali kanneen nama mul'isa viidiyoon jecha. Hai amma maal barbaadaa dawwaltire jedhe nama guddallee beeke. Maa dawwaltire hin jedhe gahuutti waliin salaannaa naan jedhe walii hidhannaa. Walii hidhannaan nu salaachisa jedhan gabaabseetuma. Namni nu salaachisu jiraannaa walii hidhachuu hin dadhabnu. Kolfee waan deebisu wallaalee tumaan diiman irra qabatee baafatee eegasiin keessa nama na erge maan jee jawaariin gaggaragashii. Jawaariin arrabsii waan feete lafa moo mana moo waan barbaadde birrii feetamoo. Miseejii san si erguu danda'a naan jedhan. Waan akkanaa kan iskiriinshuutii godha kaawwadhaa. Wallaahi naan jedhan amma ijoolleen as keessa warruma biyya arabaa fa'aa keessa jirantu jira. Yeroo hedduu na arrabsan jechaadha. Wanni profaayiliin kee jawaarii yeroo hundayyuu irraayyuu buusee hin beeku. Na arrabsanii waan tokko waan barreessu.
yaa rabbi jawwee keenya nagaa nu baasoo jedhu mana hidhaa keessatti du'aa jira akkas ta'aara jecha hin taane barreessanii beekta. Eegasii dhufanii ati jawaari makaana jala maa deemta abbichuu faarsii odoo abbichuu faarsitee maalii taata akkasii taata waan akkanaa sii goona anaa sii godhan irra as kaa'e. Habbilee sa'aan birriin barbaadu dhugaa barbaadan har'uma taa'e jedhanii akkasitti ofirraa dhuggaa turre dhalallee haa ta'u dhiirallee haa ta'u keessa. Ada wanni akkasii dhugamaan jirti. Wanni yoo kana wanna jenna enu Jaafar tokko mucaan Jarman meessi tokko Jaafar enu Abdullaa tokko. Nata zingara galchee ziginna warra kaanii kafaltanii naaf hojjetanii itti foloo nama kanaa qaban. Kiyya maraasa. Mucaan dhugee jira beektaa icciitii afaanii baate irratti fakkaate. Warra kaawwan kafaltanii maanaa kabalina. Inni dhugaa mucaan dhuggeffataadha. Wantoota akkasii isin dhufaasan iskiriinshuutii godha seenaadhaaf ol kaawwadha. Namoota waan akkasiitiin deemu. Ani sagalee maanuu birnatti dawwalanii wal finnee nama lamaan jiranila naarra wal finnee kalaas amma booda natti hin dawwalina bilooki maa bakka bilooki langoonii haa odeessanii keessaa icciitii gurra jennee haa odeessan maydhee dhiisaa beektaa. Odoo akka dawwalanii irraa kaafne osoo akka barreessanii jalaa deebifne riippoortii feesbuuka namaa riippoortii godhuu gubuu namarratti waan hunda himoo fakkeenyaaf gara jarri dhuftuun hin beeku guruppii keenya keessa illee dhabamtu. Kan akkasitti gaafa warniingii na gaafata. Warniingii natti ergaa beektaa feesbuukiin warniingii eeggannoo kun anti bakkaatti riippoortii qo'annoo natti fakkaata. Yeroo ammaa gammaatti jechuudha. Maal godha waan keessa keenya dhukkubse achirratti xaafadhu malee naan ta'u beektaa waan keessa dhukkubse waan mataan tiyaan dhufteen ajajjete hin dhiisu. Beektaani yeroo hedduu liiviin seenu yoo seenillee beektaa dukkaneeffadhee seenee arrabaan maccaqee gatee guyyaa takka feesbuuk irratti akkana ol bayaa seen beeku. Guyyaa takka dukkaneeffadhee laal yookaan karaa fa'aa deemaa jiru konkolaataa fa'aa yeroo keessa jiru laal achi gargalchee gara aspaaltiitti. Arraba maccaqee laal abbaan na aarsisan jecha warroota akka shurrubbee finjoo tokko fa'aa kiyyaa inni tokko maqaa jimaa dhaateetiin arrabuma jawaari metti ni kaa hidhate tokko. Bar maal jedhe abumaati irratti gaaffii deebii godhan tokko. Jawaar Oromoof maal godhee jettee yaada jennaan ayyaam Oromoo faristii malee waan biraa anuu tan odoon gilfa beekeen jedha. Ayyaam Oromoo faristii malee waa takka Oromoon goone. Jechuun ati akkasitti ilaaluuti kun namni siyaasaadha namni siyaasaa waan tokko inni deeggaru wallaaleetii miti beekaatuma osoo beekan sharri dalaguu beekta. Bar faayidaa qaba. Ni amma dhugaa rabbi yoo dubbanne amma jarri tunni dhugumatti lafaa fi mana maalii kan jedhan kana inuma fudhatti inuma argatti. Haa fudhattu Oromoo dharayyaatiin lafti ta'ee nuti fudhatte Oromootiin haa fudhattu. Hayya erga fudhatte hin ta'u kaa hin qorqoramte akkam sirraa deeffannaadhaniini. Fudhachuun gaariidha abbaa Oromoo irratti akka daladde jedhee baqqala. Fudhadhaa jedhanii bara jarre. Almuheem galatoomii baay'ee nu haasofsiiftee amma deemnee rafna. Ayyee jabaadhu jira gaarii siyaata bakka garee keessa dagateen. Keessanaa erga lakkoofsa. Si barreessa. Yusuf yeroo nuti deemuuf kaanetti dhuftee weelkaam jennee jirra. Akkasitti sila maqaan abdii maaree banne kan maqaan leessa waliin baratiin haasaa oofne ganda galleetu mala. Eessa wal baranna jabaadha. Hayyee halkan gaarii.